sagalee gaafa baasu dinqii baay'eetu ta'a. Biyyaaf sagalee, siif sagalee, uummataaf sagalee. Waan tokko sodaatinatti. Kan baay'ee si ajaa'ibu mana kana Waaqayyo hanuma kee godha. Riigan arginaata namitti kana si lakkooftu. Hundumaa isaa harka kee keessa buusa. Harka kee keessa. Kana ni hojjedhe Waaqayyo akkamitti si laata? Waaqayyo hattuudha. Akkuma jirutti siita. Minaa ta'eera inni. Yoosita waan tokko sodaate. Waan sodaatu qabu. Waaqayyo akka si kenna. Akkoo si kenna Waaqayyo. Hojjettee nyaattu. Meeri sheekki. Ajuutu wanti saree waan badduun. Kuma galagalta miti ati maali? Kuma galagalta miti sagaleen hojjeese. Sagalee maalan baasa kuma galagalta hoo. Kuma hoositu galagala. Sagalee baasa. Hafeera. Humneerra maaloo. Handuu. Sagalee baasi. Fiigijuu naa jecha namba sagaleen baasan jenneeti nan naaffisa sagalee baasan jenneeti baasi sagalee. Baasuure. Baasi ka. Baasuure. Baasi sagalee. Haa deemu. Baasi maaloo sagalee. Kanaan ati sagaleeti baaftu. Sagaleetiin biyyaa jeessan. Kanaan biyya jeessitaa? Kana? Kanuma dhufe sagaleen amma naa kenname kanuma. Sagalee ajaa'ibaa dhattee sagaleetiin saba xureessan baattee deemtaati. Kana sagaleetiin nan baasanaa jette. Kanaan mana naaf hin ta'a. Kanaan birrii naaf hin ta'a. Kootu ka sagalee naa kenname dhiistee hin deemin. Daa'imaa ta'uu qaba. Akka daa'ima. Bebeeko akka daa'ima ta'uu qaba. Akka daa'ima mootummaa Waaqayyootti gala. Maal hojjetta? Mootummaa Waaqayyootti. Maal leenga daa'ima dura dhaabbata miti harma sotti maraatte. Maal taati? Gilawii bebeeko. Maal taati? Bebbeedha. Maqaa gooftaa maal ta'e mucaan? Ijoollee. Gilawii. Mucaan maal ta'e? Gilawii. Maqaa Yesuusi. Maal taati? Maal hin dagattanii Gilawii. Gilawii. Maal taate qo'eeti? Ijoollee. Akka daa'imaa ta'an jira. Akkasumiti. Akka daa'imaa ta'uu jechuun akka daa'imaa ta'uu jechuun akkasumiti qoqqoqqo. Mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf akka daa'imaa ta'a jedhame miti. Maal dheengadda sun mootummaa Waaqayyootti galuuf akka daa'imaa ta'an jenne mootummaa Waaqayyootti galuu qabu. Mootummaa Waaqayyootti galuuf akka daa'imaa ta'a jechuun akka sagalee Waaqayyootti jiraachuudha. Nama hundumaa bira dhaabbachuudha. Akka hafuurri qulqulluu nama gaggeessetti malee zim jedhame miti. Akka yaada mataa keetti hiikkatte mati. Akkatti ni hiikamu. Hafuura qulqulluutiin hiikama. Gaafa jettan namoonni iddoo baay'ee keessatti akka yaada garaa isaaniitti wangeela waan hiikkatanii fi gabba'anii akkatti taphatachuudha. Akkas miti. Garuu. Eessa naqare? Eessa seena? Utuu waan tokko hojjetiin jaakeetti koo sirreeffachuu waan eenyullee maal inni fagoo deemee jiru? Eenyudha seena. Haala kana raafatu. Dhageenya. Haala kana ibidduu manatti hin fuudhanii kana. Taa'e. Fagoo deemtee jennee akkamti dhufte? Eenyu akkasiin jedhe? Nyaata si fiduu? Jira moo nyaata? Taa'e gadi. Naanni bishaan maalitti naqxanii kanatti? Bishaan harka dhiqadheen ka'e bakka kanatti. Nyaata jira? Nyaata filamee? Jira si fiduu? Nyaatuma hin nyaadhu dhiisi meeti. Miini waan ta'e manatti bitameera shabaoon akka barbaade jijjiira. Bitameera waan hundayyuu guuteera. Jira mandubtu. Sukkaara nuuf deegiti ishee mudhugna. Sukkaarri jira. Bitamee jira. Jira. Akka gootu. Akka gootu. Lukkuu eengadda bite. Lukkuu eengadda bite. Mana abbaa kufaa jira as garuma olii. Aqiitii kormaa sanaa qabii. Deeman na dhukkubaa jira. Namaawwan barbaanne. Akkamitti natti taasif taate achi gadi natti naasa'in. Waan asiin jedhu dhaggeeffadhu. Jechaan jira miti reetti na dhageessu. Ana bamana akkam bamana kemiti. Maarree yoo taate na dhukkubaan na dhukkubaadha. Dhaggeeffadhu kaa amma sittan hima. Lukkuun kun galgala gala. Kanaafii lukkuu kana dhaxxee teessee utuu kormaa na jalaa hin dadhabsiisin. Qabdee fiddee dhufta. Dhaqee taa'ee
Dhaqeen qabee fida. Isayyuu qaxxaa maan deemin mandara keessa wal gaddeemiti suuta dhiiti taphadhuuti haasofsiisiiti abbaa koo haasofsiisiiti suuta jedhiitti gara galgalaa utuu kormaa faana fiigin gara guyyaa utuu faana fiigin qabeetii fidi manatti. Yaa dhagayi. Utuu ati jirtu akkamitti naan mana kana keessa ergaa deeman. Maali yoo dhatte? Baay'ee kayti. Isa immoo waan mana keessa jiru waan tokko. Anatu si hojjeta. Ana si hojjeta. Maali yoo hojjette? Baay'ee. Wayyo maaliif fuudhee kanaa istoofii marran taa'e malee baranaa. Maaloo na gubdee. Ilaali mana keessa waa isheen gooti ilaali. Nattaasofte. Maal kana? Yookiin hin gogdu yookiin hin duutu kana calmattee mana teessee harkiste. Hin gubadhe. Eenyu? Dhufte? Kottu. Maaloo. Akkam? Nagaa dhabni? Daftee dhufte sa'aatii kabajamoo? Namni kanaa. Taa'ime? Maanni mucaan akkam ta'e? Maalootu akka kanatti naqo kottuu deebi'edha maseeroon koo. Miti? Inuma na gubeena minaan koorra taa'eera qoonqoo barra na taa barbaada. Maal sitti fuudhee kanaati hiriyoota kee bira dhaqin jettuu na ditti kaate? Dhaqee ammas na waama deebi'e qoonqoo koorra taa barbaada hundumaa inni ofirraa tasgabbeessee dhufe. Isheenan koo baashin hojjette nyaata ganama na dhoowwatte amma yeroo dhufu nyaanni hin jiru naan jette isayyuu immoo beekaa hin jira naan jette na qoruuf jette. Uumama nan geggeesse utuu isheen hin deemuu jettu. Ganama siin laattuu amma si qabuuf jetteeti isheen sooti. Amma dhufti waan ta'eef dafnee kutaas ija seenna maaliif turre hojii tasin kottu. Akkamittiin deema? Yoon hani deeme jarri kun mana keessatti wal arguu waan danda'aniif yoo arge immoo ajjeesuu danda'a. Boru hanaa maqaan koo nama dhabiti hin duute jedhee man deebi'e daanqoon kun hinuma duute lubbuu keessaa bahe jedhee man deebi'e malee. Hin deemu akkamittiin deemu. Asumatti baafure. Asumatti jiru. Asumatti. Yaudah. Balik apa tadi? Maal? Duute naan jedhan daanqoon. Duute? Duute. Ati maal maaf waan isin jiru nageessu maaf nanne cimma sayaati? Duute naan jedhan karaa gubbaatti natti dhufanii natti mana babba. Sumatu balleessi nanne cimma sayi beeka. Ati nanne. Dhaqeera. Maaf na gubdaati? Hinduu naan jedhani. Maaliif na gubdaati? Maanni mana keessatti akkamittiin katti jiraatu na baasiif jedhee? Maanni gabaan asii? Maatan beekaree mee? Firiijiidha? Mana nama mana eenyu jirra? Nama keessa jirtu. Eessa jirra natti himi? Gabaa. Mana keenya seetii atas. Cidha tokko manni na achi